erga YouTube hojjechuu jalqabee viidiyoo 153 gadhiiseetiin jira. Viidiyoo 125 ol wanni ta'u jechuudha. Viidiyoo barnoota kompiitaraaf moobaayilaa qofa jechuudha. Kanumaan wal qabatee har'a viidiyoo addaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira. Wallaahi billaahi viidiyoo kana hunda keessaa takkaa soba tokko gadhiiseen beeku ilaalcha YouTubeetiif jechuudha. Barnoonni dhammaa lennaan viidiyoo kana xiqqoo laalaati walitti deebina. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaamtaa irraanfannee miti kunoo laala silkii akkanatti jechuudha. Kunoo haala kana yookaan itti mul'atu ta'e kunoo gosa barbaadan keessa seenuu dandeessan jechuudha. Egaa kabajamtoota jaallatamtoota hordoftoota YouTube channel Ekeap YouTube keenya illee subscribe gochuun dagatina gara viidiyootti dabarfanna. Egaa akkuma viidiyoo kanarraa argitan jechuudha silkii nama barbaadan yookaan jaalallee keessan haadha manaa keessan abbaa manaa keessan biyya Dubaayyaa jiraatu Beeruutiin biyya barbaadaa jiraatu xalaftanii jechuudha silkii isaa iskinar guutuu xalaftanii of hirka galchuu dandeessan jechuudha. Amma dura viidiyoo nama xalafaa akkanaa tokko gadhiiseetiin ture jechuudha. Akkuma asirratti argitanu nama 16,000 ollaalee laayikii 393 dislaayikiin 44 jechuudha. Baay'ee jaallateetiin jira namni koomentii akkasuma yaada gaggaarii 120 wayi ol barreeffameetiin jira yaada gaggaarii. Egaa kanumaan wal qabatee arras wanni qabadhee isiniif dhiyaadhe waan baay'ee isin gammachiisu jechuudha. Biyya barbaadan teessanii fakkeenyaaf yoo silkiin nama jaalallee keessanii badeennaan yookaan irkaawwama tokkorra galee sirreeffachuu kan hin dandeenye sheeyyoota jechuudha. As teessanii Suudi Arabiyaa teessanii Dubaayitti silkii si sirreessuu dandeessan jechuudha. Viidiyoo silkii si keessa jiru guutuu ni argitanii silkii si guutummaan guutuutti Facebook asiin seentanii YouTube goosama barbaadan guutuu seentanii haga xumura sagantaa kiyyaatti akka kana faana turtan kabajaa isin gaafadha. Akkasuma hiriyoottan keessaniif sheer godhaa isin jira akka jaallattan abdiin qaba. Egaa akkuma asirratti argitan silkiin lama ta'eetiin jira jechuudha kabajamtoota jaallatamtoota kiyyaa. Amma silkiin inni kun jechuudha kan naman xalafuu barbaaduuti kan haadha manaa kiyyaati haa jennu jechuudha. Dursa appilikeeshinii kun jechuudha AirDrone jedhama. Description YouTube kiyyaa jalaan isiniif kaa'a jechuudha. Ni buufattanii hogga buufattanii kan nama irraa silkii sana xalafuu barbaadan yookaan kan haadha manaa keessanii kan fireendii keessanii kan abbaa manaa keessanii yookaan irratti buuftan jechuudha silkii kana appilikeeshina kana hoggaa appilikeeshina kana irratti buuftanii haala kanaan seentan jechuudha kabajamtoota jaallatamtoota keenya kan nama xalafuu barbaadan sana jechuudha. Iimeelii isaan gaafattan waa tokko hogga seentanii yeroo jalqabaatiif sign up ka jedhu kana amma fakkeenyaaf an duraan banadheetti fayyadameetiin jira sana waan asumaan naa banuuf asiin seentanii isin amma fakkeenyaaf asiin seentanii sign up ka jedhu kanaan seentan jechuudha kabajamtoota jaallatamtoota kiyyaa. Sign up kanaan hogga seentan jechuudha iimeelii isin gaafata paaspoortii isin gaafata paaspoortii keessanuma itti naxxani ilaal isiniif agalu keessanuma kanuma itti fayyadamtan sana itti naxxani namtichi sun iimeelii isaa yoo wallaaltan as rakkoo hin qabu kan keessan itti naxxani iimeelii keessan asirratti naxxani paaspoortii keessan asirratti naxxani sana booda koodii isiniif ergaa koodiin isiniif erguu iimeelii keessan irratti isiniif ergaa fakkeenyaaf yoo achiin erge iimeelii kiyya asirratti naaf erga jechuudha. Egaa hogga naaf erge koodii sana itti galchaa achi booda dhumeera jechuudha. Amma fakkeenyaaf ani immoo si'a tokko banadheetiin jira jechuudha. Sana booda ani jalqaba kaaseen isin agarsiisa. An banadheera karaan ittiin banadhe adda. Eshi an amma banadheetiin jira jechuudha. Hoggan banadhee jiru kanatti sign in ka jettu kanan cuqaasa jechuudha. Sign in ka jettu kanan cuqaasa. Iimeeliin sila banamee jiru itti naquu jechuudha. Fakkeenyaaf iimeelii sila ittiin banadhee jiru itti naqaa. @gmail.com paaspoortii itti naqaa sign in ka jettu kan cuqaasa jechuudha. Email error ka jedhu kana naa fideetiin jira emailii dogongoreetiin jira jechuudha sorry yeroo namatti guba jechuudha akkanatti ifama. Eshi iimeelii sirreeffadheetiin jira jechuudha amma naaf baneetiin jira jechuudha. Sana booda continue ka jettu kanan cuqaasaa continue cuqaaseetiin jira allow ka jettu kanan cuqaasa jechuudha. Sana booda haala kanaan naa dhufaa okay ka jettu kana seentan jechuudha. Sana booda isa tokkoffaa irratti enable access file remote ka jedhu kana enable gootan jechuudha. Disable irra jira enable gootanii kaameeraa seentanii enable
gootan jechuudha. Fakkeenyaaf kana bantanii isa screen mirror jedhu kanallee ni seentan jechuudha. Kabajamtoota jaamtoota keenya tokko tokkoon kan irraan gadee kana irra jiru jechuudha. Kana hunda taatu jechuudha. Dirqama ni seentanii akkana gootan jechuudha. Ni bantanii haala kanaan miseejiis jechuudha. Hunda isaa yoo kanan banne jechuudha. Booda irratti isin rakkoo isinitti fida. Isiniif hin xalafu jechuudha. Wanna isin hin baniniin gosoota appilikeeshinaati kuni. Fakkeenyaaf kanallee lookeeshina Allah'utti gootan jechuudha. Aktiif gootan jechuudha. Kana tun dubbisinumaan aktiif godha. Sana booda dhumeera jechuudha. Amma kanarraa dhumeera hamma silkii kiyyarraan galagaa jechuudha. Iimeeliin ani itti naqe iimeeluma kiyyaa silkii kiyyarraan kiroomii keessaa hin naqe ilaala. Kiroomii eenyuun ni beeka jedhee yaada. Kiroomii seentanii kiroomii erga seentanii booda bakka barreeffamaa kanarratti maqaa appilikeeshina sanaa itti barreessanii kunoo barreeffameetiin naaf jira jechuudha. Haala kanaan naa baasaa liinkii yeroo jalqabaatiif dhufu kanaan cuqaata jechuudha. Kunoo qaxxitaa akkanatti naaf fide jechuudha. Paaspoortii itti naqatan jechuudha. Paaspoortiif iimeeliidhuma keessan kanuma achirratti bantaniin sana asirratti itti naqxan jechuudha. Kanuma achirratti bantaniin silaa keessanii ni beektanii. Kunoo haala kanaatti iimeeliif paaspoortii iimeeliin inni isiniif fida paaspoortiima qofatti naqxan jechuudha. Kanaan naa barbaadu jira. Ofsaan eeggannaa. Silkii isa kanarratti jechuudha miseejiin nuu dhufuu eegna. Nuu dhufeetiin jira kunoo. Egaan kunoo amma haala kanaan naa fideetiin jira jechuudha kabajamtoota jaalattoota keenya. Sana booda goo'it kan jettu kanan cuqaata jechuudha. Goo'it kan jettu kanan cuqaata. Kunoo haala kanaan naa fideetiin jira jechuudha. Kun silkii kiyya isa kana jechuudha. Silkii kiyya isa kana kunoo bakka kanarratti filannoo adda addaa baay'ee isiniif kenneetiin jira. Faayilii seentamoo, qafoosaa seentamoo, waan barbaadde kam seenta siin jedhaara. Ka barbaaddan keessaa seentan isin kunoo cuqaastan jechuudha. Goo'it kunoo kaameeraa waan adda addaa asirratti seenuu dandeessanii. Qafoosaa seenuudhaafis kunoo haala kanaan jechuudha. Qaxxitaa seenuu dandeessan jechuudha. Appilikeeshina isaa seenuu dandeessan jechuudha. Kunoo haala kanaan jechuudha. Egaa kunoo asiinis seentanii jechuudha. Appilikeeshina kana hunda keessaa appilikeeshina isaatii faayil manaajerii isaatiis gosa barbaaddane kunoo faayil manaajerii isaa footoo kana yoon seene jechuudha. Waan silkii kiyya kanarra jiru guutuu waan isin ajaa'ibu asirratti isiniif fide jechuudha. Haala kanaan jechuudha gosa barbaaddane kaameeraa isaas kaasuu hin dandeessanii waan inni irra jiru hundaa kaasuu hin dandeessan jechuudha. Soorreerraan deebi'e. Kunoo haala kanaan jechuudha wanna hundaayyuu itti fayyadamuudha kan isin dandeessanu isin jedha. Yoo silkiin badellee jechuudha kunoo gara olii kanarratti soore duddubbatti na jalaa deebi'eetiin ka'e jechuudha. Duddubbatti deebi'eetiin ka'e silkii isaa jechuudha. Silkii isaa sana yoo xalafuu bakka barbaadu kunoo asirratti continued from Jimma maqaallee irratti barreeffameetiin jira jechuudha. Asirratti hogga namni xalafu kana asiin isiniif baasa jechuudha. Isiniif baasa jechuudha. Kunoo asirratti silkii isaa kana yoo kan inni bade ta'e jechuudha. Silkiin isaa yoo kan inni bade sirreessuuf ni dandeessanii mallattootti asirratti argamtu kana kunoo asirratti yoo silkii isaa kana Samsung ka jedhu kana silkiin kiyya Samsungii waan ta'eef silkiin isaa Samsungiidha. Samsungii mallattoo silkii kana hogga cuqaastane silkii isaa guutuu asirratti isiniif baasa. Tana booda silkii isaa settingii waan ta'e appilikeeshina galtane kunoo asirratti iyyuu settingiin isaanii jira jechuudha. Appilikeeshini kun kan isaati jechuudha. Kan jaalallee kiyyaa sana jechuudha. Hundi isaa seentanii sirreessuu dandeessanii. Waan argeeffattaniif galtooma isin jira. Wanti dhumarratti isinitti dhaammadhu wanna kana dalgaaf akkam fayyadamne waan nagaadhaaf yookaan silkiin nama badee bareeffachuu yookaan dadhabu ta'e itti fayyadamaa malee wal xalafuu waan adda addaati akkam fayyadamne isin jira. Wassalamu alaikum.